yaa rabbi si kadhannee zgoo habeet nu dhage yaa rabbi nurraa kaasee ammeenyaa mana ga'u kana yaa rabbi gurri keenya dhaga'uu dadhabeera bara kana keessatti waan fokkisaa akkana kana maaloo nurraa kaasee yaa rabbi si kadhanneera cubbuu keenya na ilaalin biyya keenya yaadadhu ammeenya akkasii kana nu keessaa kaase. Yakkamaan kuni haadhaaf abbaasaa akka hajjeessitoyi baqateedha jechuudha kan beekamaatii jiru. Ashamaa harka fuunee hordoftoonni kennaa jaalala akkam jirtu nagaa keessanii nagaadha rabbiin galannaa ta'u. Nagaa jechuu akkatti dhiisnu hin qabnu jechuudha keessumaayyuu bara kana keessatti jechuudha kan nagaa waliin jechuun barbaachisu maaliif dhalli namaa nagaa dhabee jira jechuudha nagaa hin qabu namni nagaa hin qabne immoo kunoo akka bineensummaatti sammuu hin taane jechuudha kan inni baatee deemu seexanatu itti fayyadama jechuudha. Kuni dhugaa waaqayyo wanta gurra namaatiif jechuudha uumamuma keessattiyyuu wanta dhaga'uun namarra hin jiraanne wanta baay'ee fokkisaadha jechuudha. Bara kana keessatti jechuudha wanta gaarii waanuma tokkollee dhaga'uu dhiifneerra yaa rabbitu nutti araarame waan hin jedhuun qabu dhugaa waaqayyo baay'ee tokko nan rifadhee baay'ee tokko nan gadde. Sammuu koo keessa sururna jedhe jechuudha dhugaa dubbachuudha fi maqaan nama kanaa jechuudha Faayisaa Nagaash jedhama jechaadha. Jiraata godina Wallaggaa Lixaa Aanaa Najjoo ganda eebbaa waaqayyoo iddoo addaa garee coqorsoo kan ta'edha jechuudha. Iddoon itti argamu jechuudha yakkamaan kuni gaafni inni jechuudha haadhaaf abbaasaa jechuudha. Halkan keessa jechuudha halkan keessa gara sa'aatii 5 jechuudha akka Itoophiyaatti gurraandhala. Yookiin immoo ji'a ja'affaa bara 2017 jechuudha. Halkan keessaa gara sa'aatii 5 walakkaatti haadhaa fi abbaasaa jechuudha maalirraa ka'ee akka ta'e wanti beekamu hin jiru. Albeedhaan jechuudha akka inni biillaadhaan jechuudha akka inni qaleetoyi akka inni miliqee jechuudha haadhaaf abbaasaa jechuudha hajjeesee kana jechuudha kan dubbatamaatii jiru. Iddoo tokko nama gaddisiisa jechuudha abbaasaa jechuudha. Faayisaa Nagaash jechuudha Fufaa Nagaash fi haadha isaati jechuudha kan inni ajjeese jechuudha baay'ee tokko nama gaddisiisa. Armeen nama kanaa immoo jechuudha kan inni ajjeese abbaasaa wajjin maqaan ishii jechuudha Gaarituu Hundee jedhamti jechuudha. Haadhaaf abbaa bakka tokkotti walirratti jechuudha kan inni ajjeese too baqate gara jabummaa akkanaa seexanummaatu namatti fayyadama malee namni haadhaaf abbaasaa jechuudha harkayyuu ol kaasee miti deebiidhumayyuu itti deebisuun baay'ee ulfaata jechuudha dhugaa waaqayyoo kuni seexanatu namatti xaggaa jechuudha. Kanaaf haala hunduma keessatti ijoollee dhugaa waaqayyoo jechuudha seexanni akka nutti fayyadamne waaqayyoon jabeessinee kadhachuu akkasuma immoo waa'ee biyya keenya kanaafillee jabeessinee waaqayyoon kadhachuu qabna siniin jedha. Namni kun immoo barbaadamaa jira waajjira poolisiitiin jechuudha eessa akka jiru wanti beekamu hin jiru jechuudha. Kanaaf warra boqotanii fi haadhaaf abbaa nama kanaatii fi waaqayyoo lubbuu isaanii hamaaru siniin jedha wanta jennu hin qabnu waan ta'eef. Baay'ee tokko jechuudha dhugaa waaqayyo sammuu kootirraa sorna jedhe jechuudha. Sammuu kootirraa guddaa tokko jechuudha sororna jedhe dhugaa waaqayyo wantuma akkanaayyuu dhaga'uun baay'ee tokko ulfaata jechuudha. Egaa obboloota koo shakkamaan kun barbaadamaa jira jedhanii barbaadamee haadhaaf abbaasaa lubbuu isaa deebisuu hin danda'u innillee jechuudha itti gaabbuusaa booddee deebi'eetoo jechuudha waan hin taanellee ofirratti yaaduusaa hin oolu shiniin jira. Waaqayyo jechuudha lubbuu isaanii hamaaru firoota fi akkasuma hundumaa fi jajjabina haalaatu wanti jennu qabnu namni gaafa yeroo isaayyuu ga'e ijoollee biyya lafa kanarraa waamicha isaa eeggatee hin deema jechuudha. Namni immoo harka isaa ol kaasee jechuudha walirratti waan lubbuu waaqayyo nama keessa kaa'ee fi wal keessaa fuudhuuf hin beeku shiniin jedha. Gochi akkanaa kuni gocha seexanaati waan ta'eef yeroo hundumayyuu obboloota koo yeroo hartan keessatti jechuudha hadaraa jechuudha waan hin taane akkan hojjannee yeroo hartanii jirtanitti of tasgabbeessuu iddoo koobaa maqaa iddoo qilleessa mijataa jiru tokko iddoo wacii hin jirre akkasuma immoo akka amantaa keessanitti caaffata itti amantaniin jechuudha. Gara waaqayyoo uumaa keessanitti siqaatoo uumaa keessa wajjin yeroo keessan dabarsaadha. Yeroo hartan kamittiyyuu jechuudha takka raawwattanii harka keessanillee ol kaasu wantoota tokko sammuu keessan wantoota sammuu keessanitti dhaga'amu gara yaada keessanii dhufu fuutanii too jechuudha hojiittiin jijjiirina yeroodhaaf jechuudha wanti isin aarsisuun xiqqoo yeroo isinirra daqiiqaa 5 yeroo turtanii isinirra darba waan ta'eef yeroo sanatti jechuudha
wantoota tokko tokko bakka faaruu akkasuma faarfannaa akka amantaa keessanitti jechuudha. Amantaa keessanii wanta amantan caafata keessan dubbisuudha. Yeroo sanatti akkaataa sanaanii yookiin immoo namoota baay'eetti sixxan namoota jaallattanii hiriyoota keessanis haa ta'u isaa wajjin deematoo dhimma keessa itti qooddadha isaa wajjin haasaadha siniin jedha hadaraa keessan yeroo hartanitti dubbachuurraas namoota wajjin harta yookaan immoo bakkee itti harta sanatti wantoota tokko tokko dubbachuus ta'e waanuma kamirraayyuu hadaraa keessan of eeggadha siniin jedha yoo isinii mijata iddoon jirtan ta'e immoo yeroo hartan keessatti rafaatii ofirra dabarsaadha haariin keessa sun akka yeroo hartanii miti jechuudha xiqqoo yeroo turtan keessatti isinirra darbuutii danda'a yeroo baay'ee amma yoo beektanii yaadatu yoo ta'e jechuudha. Ani fakkeenyaaf yeroo naarii keessatti xiqqoo ishii gaafan ture wanta gizee haarii sana godhe ammuma sana nama haarsayyuuni maafan akkas godheen jedha jechuudha. Kanaaf yeroo haartanitti raawwattanii waan tokko hin hojjetinaa isiniin jedha yookaas immoo harka keessan ol kaasinaa afaan keessan illee namatti hin kaasinaadha bakka itti haartan sanarraa fagaadhatu sammuu keessan boqochiisa wanta hundiyyuu hin darbaa wanti isin aarsisuun immoo yeroodhaa fi wanta umurii keessan guutuu isin gabbisiisaa isin yellaasisaa afu akkan hojjanne isiniin jedha yeroo haartanitti tasgabba'aadha isiniin jedha waaqayyoommoo hafuura tasgabbaa obsa jabina isiniif haa kennu isiniin jedha waan hunduma keessatti obsa dhabuu waan deebisanii arguu hin dandeenye kan inni nama goffachiisu isiniin jedha obboloota koo namni kun amma yoo gaabbillee yoo maal godhellee haadhaaf abbaasaa deebisuu hin danda'u umurii isaa guutuu jechuudha gubachaatii keessa isaatitti haaraa yookiis immoo joortuu ta'e walii gadi ija namaa fuulduraa baqachaa ofiisaallee yeellaa ofiisaallee sammuu isaatiinillee of abaaraa sammuu isaatiinillee of jeeqaa ofiin lolaati jechuudha kan jiraatu namni badiisa hojjete tokko yeroo hundumayyuu sammuu isaa wajjin nagaan qabu jechuudha yeroo hundumayyuu wal lolaati jiraata fuulduraa of yeellaa uumaa isaatiillee yeellaa hoola isiniin jira. Kanaaf jabaadhaa isiniin jedha obboloota koo wanta akkasii akkasiin hin mudanne rabbiin isin haa gargaaru uumaa keessan galgalas ganamas waan hunduma keessatti isa kadhadhaa obsa akkasanii baay'isu wanti nama haarsu hin dhabamu isiniin jira haala hunduma keessatti garuu obsii fi baqa uumaa ofiitti siqanii uumaa ofiitti yaaddoo fi rakkina ofii himachuu waan hundumarra caala isiniin jira. Turtii keessa waan na wajjin gootaniif guddaa galatoomaadha isiniin jedha gadda natti dhaga'ame immoo asumarraa nan baafadhe isiniin jedha maatii naa taatanii kan hin jirre immoo odeeffannoo garaagaraa argachuudhaaf sabskiraayib gochuudhaan gara maatii keenyatti dabalamaadha isiniin jedha hedduu isin jaalladha kabajamaa hordoftoota koo turtii gaarii siif niifaa ta'u baay baay.